scoring. Well, let's watch Acharu. Yeah. Kalma duga ijaruf, kalma sobara. Kalau bapak kan, gimana? Kalma duga sudah beda ini. Oh, exactly, of course. He read it to me. Kalma duga jalan ini jaran naboru. Itu bapak buru. Cuma murtu, inora aban baru. Ojo adak ke murtu, inora aban baru. Inora aban baru. Abaye bacholoni nebu abuko Este mare mandi zaman malata. abaye ko baranam beku abaye ofna sachisa abaye warri ingilizi abaye tiyara tama oliga abaye warri ingilizi abaye ropila tamara abuko sifude badofo abaye zaranna abara Acharu. Agar hear this one. Dio. Abaye bacholoni neku abuko himma marratisa abaye ko baranam beku abaye ofrasa sichisa abaye akanatti sete abuko. Hello. Matrayasi. Si kok ani jara kok mami anu sodaadhan silaalaa ture taa'eetani maal jedha bakka onne koorraa naa dubbatte bo onne koorraa lakka dhugaa har'a Oromoo hunda irraa dubbatte beektaa garaa Oromoo hunda waanuma jiru dubbatte. Video kana gaafastan waan bira turreef reakshinii isaa ilaaluudhaaf waraabne. Har'a innis ajjeefamee Jawaaris hidhamee Oromiyaan hayyuun keessaa guuramee ilmaan adeetiitiin bulaa jirti. Kanas gaafa dabarre dubbanna seenaaf ol haateessu. Jawaar akkuma jette hidhaas ni baata mootummaas ni taata. Iddoo jirtutti nagaan siif haa ta'u. Jaarsi horii waan nuun jedhe achuullee jaarsota jidduu jaarsota seenaa ajaa'ibaatu jira. Gaafa Jeneraal Waaqoo achiin bahu warri OPDO kun itti duulanii namni akkana garre godhanii makiinaa isaa irratti Waaqoo hir'uu jedhanii barreessanii jedhe. Jaarsi argee irraa haxaa'uuf hin fiigee shamisaan huccuudhaan ogaa irraa argee dhiisi